baga kana nagaadhaan dhuftan. Har'allee akkuma baratame barumsa Ingiliffaa basic kan ta'e yookaan barumsa har'a isin barsiisu kana yoo barattan afaan Ingiliffaa dubbachuunis ta'e akkasumas barreessuun baay'ee isinitti salphata jechuudha. Maalinni har'a kanan isiniif qabadhee dhiyaadhee baay'ee basic kan ta'e yookaan kan isin fayyadudha jechuudha. Kanaafuu na waliin turuu keessan hin irraanfatinaa. Viidiyoowwan erga hojjannee xiqqoo turree jira. Gara viidiyoo 300 olii chaanaalii kana keessatti hojjetamanii jiru. Kanaafuu seentanii ilaaluu keessan hin irraanfatinaa jechuudha. Waan hedduu keessa argattan giraamaroota adda addaa akkasumas warroota eegaltoota taataniif dubbisa akkamitti akka dubbisuu dandeenyu dubbisa Ingiliffaa akkasumas Amaariffaa qophaa'ee jira waan ta'eef seentanii ilaaluu ni dandeessu. Irraa fayyadamtan baay'ee irraa fayyadamtan jechuudha. Kanaafuu seentanii ilaaluu keessan hin irraanfatinaa jechuudha. Akkasumas ammoo warroonni barachuu barbaadan onlaayiniidhaan gara zuumiitiin barachuu barbaadan ana kontaakt na godhuu dandeessan jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa iskiriinirra isiniifan ka'a. Kanaafuu isaan na qunnamuu ni dandeessanii teelegiraamaan na dubbistanii warri barumsa onlaayiniidhaan barachuu barbaadan jechuudha. Karaa zuumiitiin barachuu barbaadan ni barsiisnaa. Dubbisa afaan Amaariffaa akkamitti akka dubbisuu dandeenya, akkamitti akka haasa'uu dandeenya, akkasumas afaan Ingiliffaa akkamitti dubbisuu fi haasa'uu akka dandeenya eegaltoota irraa kaasnee nu dubbisna jechuudha. Kanaafuu wal qunnamuu ni dandeenya. Teelegiraamaan na dubbisaa jechuudha. Warri bilbilaanis isinitti tolu bilbiltaniitis na gaafachuu ni dandeessu. Har'a maal barannaa? Jiruu keenya keessatti namoonni akkuma beekamu namni tokko waa yoo ibsu ofiin yoo ibsu jechuudha. Wanta tokko maalummaa isaa ibsaa yookaan ammoo ta'umsa isaa ibsaa yookaan ammoo qabeenya isaa ibsa. Maalinni maal jechuu barbaadetanii amma asirratti akkuma laaltan I yoo jenne wanta tokko gocha wanta tokko ibsina jechuudha. Gocha wanta tokko amma ani nan godha jettan. Wanta tokko amma wanta isin gochuu dandeessan ani wanta tokko nan godha. Akkasumas ammoo ani wanta tokko nan qaba. Akkasumas inni biraa ammoo ani akkana ta'umsa keessan agarsiistan jechuudha. Ani barsiisaa. Ani nan nyaadha. Ani nyaadhe yoo jettan amma gocha agarsiistan. Akkasumas ani barsiisaadha yoo jettan ta'umsa keessan agarsiistan. Akkasumas ammoo I have yoo jettan ammoo maal jettan jechuudha. Nan qaba. Qabeenya keessan agarsiistan jechuudha. Wanta qabdassan. Kanaafuu amma isarratti wal qabatee jechootaa fi akkasumas himawwan isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. I kan jedhu kana amma tokkoffaarra kan jirtu sun I kan jedhu kana maal agarsiisaa? Gocha agarsiisa jechuudha. I jettanii gocha jechuudha. Verbii fayyadamtu asirratti. Verbii ni beektu miti? Verbii jechuun gocha fayyadamtan. Amma fakkeenyaaf I speak jechuu ni dandeessanii. Akkasumas ammoo waan biraa maal jechuu dandeessanii? I sing a song jechuus ni dandeessan jechuudha. Akkasumas ammoo kan itti aanu lammaffaarra jiru I am jechuun maal jechuudha? Ta'umsa kan agarsiisu jechuudha. Ani akkas jechuu barbaadan. Ani akkas jechuu barbaadan I am a teacher yoo jedhe amma namni tokko ani barsiisaadha. Amma yoo isin barataa taatan ani barsiisaadha yoo jettan I am a student. I am a student jettan jechuudha. Ta'umsa keessan agarsiistu jechuudha asirratti. I yoo jettan gocha agarsiistu. I eat yoo jettan ani nyaadha nan nyaadha. Ani nan nyaadha jettan. I am jettan immoo wanta isin taatan tokko. I am eating jettan jechuudha lammaffaarratti. I am eat jechuun ani nyaata. Ani nan nyaadhaadha jettan jechuudha. Yookaan seensiin kennu yookaan giraamaatikaalii sirrii miti jechuudha kun. Kanaafuu I am jettanii wanta taatan san himtu jechuudha. I am fakkeenyaaf I am a student jennee miti ani barataadha jennee. Akkasumas ammoo I am maal jechuu dandeenya kan biraamee fakkeenyaaf I am jennee maal jechuu dandeenya? I am 20 years old. Osoo jennee amma ani waggaa 20dha. Kun ni ta'a jechuudha. Rakkoon qabu ani waggaa 20dha. Ta'umsa keessan agarsiistan. Waggaa 20 ta'uu keessan agarsiistan jechuudha. Inni dhumaarra jirtu tun ammoo I have yoo jettan
qabeenya keessan agarsiistan jechuudha. Wanta qabdan. Amma asirratti I have jetnee I have wanta qabdan. I have a laptop. I have a pen. I have a pencil. I have a phone. Wanta qabdan jechuudha. I have a laptop. Laptoppiin qaba. I have a phone. Mobiilaan qaba. Akkasumas wantuma qabdan sana himuu hin dandeessan jechuudha. I have a phone yoo jettan mobiilaan qaba jettan jechuudha. Kanaafuu qabeenya agarsiisa jechuudha. Wantoota sadeen kana beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Amma mee kan asirratti ilaaltan kana yaalaa fakkeenyaaf. Amma bakka duwwaan ni jira 3 kids jedha. 3 kids dash 3 kids maal ta'ami? I ta'amoo I am ta'amoo I have ta'a. Amma akkuma isinitti hime I yoo jenne gocha agarsiisuuf jechuudha. Ani akka jechuudha. Ani I am yoo jettan immoo akkasiidha. Ani akkasiidha. Neenye kan jedhu afaan Amaariffaatiin isa bakka bu'a jechuudha. I have yoo jettan immoo ani nan qaba kan jedhu qabeenyummaa keessan agarsiisa jechuudha. Kanaafuu 3 kids yoo jettan amma asirratti 3 kids ani amma asirratti ani 3 kids I kan jedhu sanni ta'ame amma I 3 kids ni jedhama. Ani ijoollee 3 maal jechuudha? Seensiin hin kennu jechuudha. Ani ijoollee 3 garuu kun maal ta'a jechuudha? I have 3 kids. I have 3 kids kan jedhu ta'a jechuudha. Kan itti aanullee I have 2 best friends. I have 2 best friends. Best friends kan jedhaman ni beektanii miti hiriyoota baay'ee walitti dhiyaatan wal amantan jechuudha. I have 2 best friends jettan jechuudha. Inni itti aanu kun immoo kan dhumarra jiru ammallee I have a laptop. I have a laptop. Argitanii miti deebiiwwan isaanii asirratti deebi'anii jiran jechuudha. Kanaafuu I have a laptop jettan jechuudha. I have a laptop jettan. Inni itti aanu immoo gaafiin itti aanu dash 20 years old. Akkasumas from Ethiopia. Akkasumas a student. Akkasumas married. 20 years old. Waggaa 20dha. Maal agarsiisa kun? Ta'umsa agarsiisa jechuudha. Waggaa 20 ta'uu keessan agarsiisa. Kanaafuu maal fayyadamnu qabna jechuudha? I am kan jedhu fayyadamna jechuudha. I am 20 years old. Jenne jechuudha. I am 20 years old kan jedhu. Inni biraa immoo from Ethiopia. Dhaloonni keessan Itoophiyaa yoo ta'e yookaan ammoo idduma itti dhalatan ta'uu danda'a. I am from Jimmaa jechuu dandeessan. I am from Addis. Akkasumas wantuma barbaadan jechuu dandeessan asirratti. Kunillee ta'umsa keessan agarsiisa jechuudha. Maalidha isinii? Taateen keessan maalinni? Dhalataa yookaan Itoophiyaadha ta'uu keessan agarsiisaa jirtan jechuudha. Asirratti wanti gootan hin jirtu. Gochi isin raawwattan osoo hin taane kan taatan jechuudha. Itoophiyaadha ta'uu keessan agarsiisa jechuudha asirratti. Inni biraa immoo I am a student. I am a student jettan. Ani barataadha. Akkuma fakkeenya duraati irratti ilaalle sana jechuudha. I am a student. I am a student jenne jechuudha. Ani barataadha. Kan jettu tana hin irraanfatinaa jechuudha. Inni biraa immoo kan dhumaa kunillee married jechuun nama gaa'ila qabu yookaan nama fuudhe yookaan dubaraaf ammoo kan heerumte jechuudha. Nama gaa'ila qabu yookaan nama fuudhe jechuudha. Amma kunillee asirratti maal ta'a? I am married. I am married ta'a jechuudha. Maalidha? Ani kan ta'umsa agarsiisna kan fuudhedha. Married jechuun nama fuudhe sana jechuudha. Nama fuudhe. Ati amma nama fuudhe san agarsiisuu barbaadde waan ta'eef ta'umsaaf ammoo maal fayyadamta? I am kan jedhu kana fayyadamta jechuudha. Kanaafuu I am married jetta jechuudha. Kan asirratti immoo inni biraa immoo maalinni? Kan dhumarra jiru kun jechuudha. Go to church jedhaa miti asirratti barraa'ee jira. I go to church. I go to church jenna jechuudha.
gara bataskaanaa nan deema. Gara bataskaanaa yookaan bakka amantaa nan deema. Amma kun gocha agarsiisaa jirti jechuudha. Gochaaf ammoo maal fayyadamna jennee saabjektii qofa kan taate yookaan ammoo I kan jettu fayyadamna jechuudha. I go to church. I go to church jenna jechuudha. I am go to church hin jennu jechuudha. Ani bataskaanan deemaadha. Maal jechuudha? Homaa seensii hin kennu jechuudha. Ani bataskaanan deemaadha. I am hin jennu jechuudha. Kanaafuu I go to church jenna jechuudha. Inni itti aanu immoo I read jenna jechuudha. I read. Ani nan dubbisa. Ani nan dubbisa. I read. Wanta biraa nun barbaachisa jechuudha. Itti fufuu ni dandeenya. I read a book. I read a fiction. Jennee waan baay'ee jechuu ni dandeenya garuu basic kan taate ishee tanaadha jechuudha. Gocha kan agarsiistu. I read. I read jetta jechuudha. Inni biraa ammoo maal inni? I watch TV. I watch TV. TV nan laala. Ani TV nan laala. Kunillee gocha agarsiisa waan ta'eef I kan jedhu fayyadamna jechuudha. Kanuma akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni Zoomidhaan barachuu barbaadan na dubbisuu ni dandeessanii karaa Telegiraamaatiin akkasumas naaf bilbiltanii onlaayiniidhaan warri barachuu barbaadan practice gochaa wal barsiisaa wal shaakalsiisaa jechuudha. Kanaaf bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a. Viidiyoo itti aanuun immoo maal laallaa akkamitti namoota biraa ibsina kan jedhu ilaalla. Amma akkamiin waa'ee ofiiti waa'ee ofiiti ani kana nan godha, ani kana nan qaba, ani kanaadha akka jennutti barannee viidiyoo itti aanu irratti ammoo kan nama akkamitti ibsina kan jedhu baranna jechuudha. Bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a. Viidiyoo warri laayik hin godhin laayik gochuu keessan hin irraanfatina. Akkasumas ammoo viidiyoo chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe godhaa. Mallattoo bilbilaa santuqaatii all kan jetturra godhaa. Yaada yoo qabaattan naaf barreessaa. Bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a. Baay'een isin jaalladha.